Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ramaddii namoota muudamanii dabalatee qaamoleen hojii bulchiinsaa isaaniitti gufuu ta'an irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatan akeekkachiisan. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Ibsa roobii agaya 28 bara 2024 baasaniin obbo Geetaachoon gareen dura taa'aa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu muudamni bulchiinsa yerootiin taasifamu hojiirra akka hin oolle xalayaa waajjiraalee godinaa fi aanaaleef ergan falmisiisaa ta'uusaa hordofeeti. Obbo Geetaachoon tarkaanfii seeraa akka fudhatan cimsanii kan akeekkachiisan waldhibdeen aangawoota TPLF gidduutti uumame babal'atee gara tarkaanfii humnaatti akka hin ceene yaaddoo yeroo uumettidha. Obbo Geetaachoon ibsa isaanii kanaan hojimaata seera qabeessa hunda cabsuudhaan kora isaa kan gaggeeffate gareen TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu naannicha keessatti seera maleessummaan akka uumamuuf socho'aa jira jechuun himataniiru. Qaama bulchiinsa yerootti gufuu ta'u kamirratti tarkaanfii fudhachuu akka danda'u obbo Geetaachoo Raddaa akeekkachiisaniiru. Qaamni murtee mootummaa kana gufachiisu kamiyyuu hojimaata seera qabeessa ta'e hordofuun itti gaafatamoo akka ta'anii fi tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'u uummanni keenya biyya alaas ta'ee biyya keessa jirtan akka nuuf bartan barbaanna jechuun ibsan. Obbo Geetaachoon bulchiinsi isaanii tarkaanfii fudhachuu danda'a haa jedhan iyyuu malee tarkaanfii akkamii ta'uu akka danda'u garuu hin ibsine. Itti dabaluun bulchiinsi yeroo kun uummata keenya karaa saffisaa si'aawaa fi bu'a qabeessa ta'een tajaajiluuf adeemsa muudama gubbaa hanga gaditti cimsee kan itti fufu ta'a jechuun uummanni akka hubachuu qabus ergaa dabarsaniiru. Obbo Geetaachoon korri falmisiisaa gaggeeffamu duras irra deddeebiin caasaan isaanii haga sadarkaa gadi jiru hojii hojjechuuf rakkachaa akka jirus ibsaniiru. Osoo aangawoota olaanoo gidduutti garaagarummaan jiru korri dhaabichaa 14ffaa boordiin filannoo beekamtii dhawee gaggeeffameen irra deebiin kan filataman Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el pireezidaantii bulchiinsa yeroo fi dura taa'aa ta'anaa TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gidduutti qoodinsi dhalate hammeesseera. Obbo Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensonni koree gidduu galeessaa 17 koomishinii to'annoo dhaabichaa fi aanaaleen tokko tokko kan hin hirmaachisiin hafee korri TPLF 14ffaa dubbii falmisiisaa ta'eera. Dura taa'aan dhaabichaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el miseensonni hin hirmaanne kun qaama dhaabichaa akka hin taane ibsaniiru. Hooggantuu waajjira dhaabaa TPLF ta'uun kan filaman aadde Fatilawarq Gabra-Egzaabiheer ammoo xalayaa barreessanii miseensonni dhaabichaa bulchiinsa yeroo waliin akka hin hojjenne akeekkachiisaniiru. Aangawoonni dhaabichaa muddama keessa wayita jiran kanatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri US Ervin Masingaa naannichatti imaluun obbo Geetaachoo Raddaa fi aangawoota TPLF waliin mari'ataniiru. Imbaasiin US Finfinnee jiru ibsa baaseen ilaalcha siyaasaan dhibdeen uumamee karaa nagaa haala furuun danda'amu irratti akka hojjetamu waamicha dabarsee jira. Dabalataan dursitoonni amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay keessa waldhabdeen qaamolee lamaan gidduutti uumame kun karaa mariitiin akka furamuutiif waamicha dabarsanii jiru. Ibsi qaamoleen lamaan baasan kunneen dubbicha hammeessuu akka hin qabnees dhaamaniiru. Israa'el West Bank keessatti opereeshinii erga jalqabdee guyyoota 2 darbeera. Yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamuu Filisxeem ibsiteetti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii opereeshiniin West Bank keessa akka dhaabbatu gaafateera. Zalaalam Taaddasaa. Israa'el Filisxeem West Bank keessatti opereeshinii erga jalqabdee guyyoonni 2 darbaniiru. Guyyaarraa lammiilee Filisxeem 5 dabalataan ajjeefamuu gabaafamee jira. UN West Bank keessatti tasgabbiin akka deebi'uuf waamicha taasiseera. Israa'el ammoo namoonni 5 ajjeeste shororkeessitoota West Bank keessaa masjiida keessa dhokatan ta'uu ibsiti. Humni ittisaa Israa'el namoonni 5 Tulkaam keessa dhokatanii turan shororkeessitootaa jette. Israa'el roobii kaleessaarraa eegaluun West Bank keessatti opereeshinii farra shororkeessummaa gaggeessuu akka jalqabde himteetti. Humni ittisaa Israa'el kaleessa hidhattoota 9 kan ta'an West Bank keessatti ajjeesuu ibse. Ministeerri fayyaa Filisxeem ammoo erga kaleessaa namoonni nagaa ajjeefaman 17 ga'uu ibsee jira. Loltoota Filisxeem ajjeeste keessaa tokko kan ta'e Mohammad Jaaber kanneen Tulkaram keessatti ajjeefaman keessaa nama West Bankii fi Israa'el keessatti beekamaa fi kan Israa'elotaan shororkeessummaan himataman keessaa tokkodha. Maqaan masoo Abu Shuujaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kaampii baqattoota Nur Shams keessatti dhalate. Namni kun ajajaa birgeedii Tulkaram kan naannoo sanaa ta'uunis hojjetaa tureera. Jaaber ji'oota darban keessa gaafii fi deebii miidiyaalee hedduu waliin kan taasise yoo ta'u waa'ee waggoota 4 mana hidhaa keessatti dabarsee fi kanaan dura humna Israa'el isa ajjeesuuf yaalii taasisaa turan ilaalchisuun dubbatee ture. Ji'a Eebilaa keessa Jaaber waraana Israa'eliin du'uunsaa labsamee kan ture yoo ta'u guyyaa 2 booda awwaalcha loltuu biraa irratti uummata duratti mul'ate. Barreessaa olaanaan UN Antoonii Guuteres Israa'el opereeshinii jalqabde kana akka dhaabduuf gaafataniiru. Qorannoon biraa tokko immoo Israa'el humnaan West Bankiin qabachaa akka jirtu mul'isee jira. Gamtaa Awurooppaatti koomishinarri deeggarsa namoomaa fi bulchiinsa balaa opereeshinii Israa'el West Bank keessatti gaggeessaa jirtu seera idil addunyaa fi mirga namoomaa kan cabsedha jedhanii jiru.
Bunni Itoophiyaa kiiloogiraamni tokko caalbaasii onlaayiniitiin birrii 1,100 fi 2,000 yookiin immoo doolaara 980tti gurgurame. Dorgommii dhandhama bunaa marsaa arfaffaa irratti buna dhandhama addaa qaban caalbaasiin gurguramaa wayita ture. Bunni gatii olaanaa Itoophiyaa ta'uudhaan gurguramuu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beekse. Oomishaalee qonnaa Itoophiyaan gara biyyoota alaatti ergituu fi sharafa alaa olaanaa irraa argattu keessaa bunni isa ijoodha. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa akka jedhutti Itoophiyaan bara bajataa 2016 kanatti galii olaanaa seenaa keessatti argattee hin beekne alergii bunaa irraa argatteetti. Daayirektarri ittaanaan abbaa taayitichaa akka ta'an obbo Shaafii Umar BBC'tti akka himanitti bara kana ammeentaa sharafa alaa argame qofaa otoo hin taane baay'inni bunaa alatti ergames daran olaanaadha. Maatii olaanaatu dubbise. Bara 2016 keessa galiin argame galii takkaayyuu akka biyyaatti argame hin beeknedha. Buna toonii 200 fi 98 fi 448 ergineetu qarshii doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.43 kan arganne. Kun immoo biiliyoona irra garlee waggaa sadaffaa keenya. Maali wanni as keessatti hojiiwwan gurguddaadha kan hojjetamanii rakkoon guddaan itti quunnamanii turanii rakkoo koonteneraatiin warri buna bitanus yeroodhaan dafanii appuruuf gochuu dhiisuudhaan isaan kana hojii wal qabatee rakkoon nu quunname jedhama. Inni lammaffaan immoo rakkoo koonteneraa kan nu quunname immoo keessumattuu gara toonii 8,256 kun immoo konkolaataadhaan akka inni fe'amu goonee jirra. Gara Galaana Diimaa biratti rakkoon nageenyaa nu quunnamaa ture koontenerri biyya keessaa akka dhabamu. Biyya waxabajjii keessattuu immoo caamsaadhaaf waxabajjii rakkoo cimaa ture jechuudha. Koontenerri yoo jiraanne immoo baaburri sin dhufu maaliif qodaan biyya alaatii biyya keessatti galu erga jiraanne koontenerri akka dhufu hin danda'u jechuudha. Koontenerri duwwaan dhufuudhaaf immoo baay'ee kaffaltii guddaa gaafata. Sababa kanarraa kaanee konkolaataadhaan ta'uudhaan kanarra kan geenye utuu rakkoon kun nu quunnamuu dhabaate kanaa olis biyyi keenya doolaara kanaa ol caalaa akka argachuu dandeessu wanti namatti agarsiisu jira jechuudha. Gaheen gabaa akka guddatu gochuu keessatti hojii guddaa hojjennee asitti istiraatejii lama qabanne tokko gabaa keessa jirru keessatti turuu. Lammaffaan immoo gabaa haaraa keessa qabsimee galuutu nurra jira jennee gabaa keessattuu gabaan Saawud Arabiyaa, Ameerikaa, gabaan Jarman, gabaan Beeljiyeem keessumattuu warri Awurooppaa kun gabaa turanidha. Isaan keessa turuutu nurra jira jenneetu. Inni lammaffaan immoo gabaa haaraa keessa galuu keessatti karoorri keenya baay'ee nu milkaa'eera jennee fudhachuu dandeenya. Kana fakkeenya fudhachuudhaaf amma Chaayinaa fudhachuu dandeenya, Yuunaayitid Arab Emireetii fudhachuu dandeenya, waan akka Suudaan kana fudhachuu dandeenya. Jarri kun warra tooppiteen sadarkaa 1-10 warra jiran jechuudha. Warri sadarkaa 1-10 jiran kun parsantii 80 gahee qabu jechuudha. Buna ergame keessa as keessa galuun baay'ee dorgommii cimaa barbaada jechuudha. Maaliif Chaayinaan fi Yuunaayitid Arab Emireetiin warra sadarkaa 1-10 keessa galuun isaanii baay'ee guddaadha. Sadarkaa 1-10 immoo yoo ilaallu gosiin akka Saawud Arabiyaa tokkoffaadha, lammaffaan Ameerikaadha, sadaffaan Jarmaniidha, afuraffaan Beeljiyeemiidha, shanaffaan Dabub Kooriyaadha, ja'affaan Jaappaanii, torbaffaan Chaayinaa, saddeettaffaan Yuunaayitid Arab Emireetii, salgaffaan Xaaliyaanii, kurnaffaan Suudaan jechuudha. Taayiwaanis itti qaxxalu, warra akka Awustiraaliyaas itti qaxxalu, Raashiyaanis ergaa xiqqoo waraanni amma isaan Yuukireen gidduu jirudha. Yaalee Itoophiyaa keessa hojjetaniif beekamtii yeroo jalqabaatiif kennameera. Gaazexeessitoota beekamtii argatan keessa tokko gaazexeessaa OBN qophii ca'aa jedhamu dhiyeessu Anwaar Jamaali. Anwaar sagalee hawaasni kenneen gaazexeessaa filatamaa bara kanaa jedhamee beekamtii argateera. Akkatti beekamtii kanaaf qaqqabee waa'ee koo Galaanaa Balaayitti himeera. Badhaafichi parsanaalii hojiin hojjetaa turre badhaasa itti arganna jennee osoo hin ta'in waanuma hojjetuu qabnuu fi itti amanne akkasumas akka dhaabbatatti ta'uu qaba jedhamee dhaabbanni itti amanee hojjetaa ture. Garuu namni tokko waan hojjeteef sadarkaa kanatti beekamtiin kennamuu fi danda'uun keessattuu immoo guutumaan guututti badhaasichi sagalee uummataatiin ta'uun isaa immoo hiikan inni qabu guddaadha. Hangam uummanni waan hojjennu akka hordofu waan hordofisaniif immoo qixaayyoo ati hojjette beekamtii akka kennu kaka'umsa qabuun hirmaannaa itti taasisee akka mo'annu kan nu taasise uummata waan ta'eef waan isaaf ta'u waan isa fakkaatu gaafa hojjetteef uummanni deebi'ee akka galateeffatu kan agarsiisudha jedheetiin yaada. Akkamitti ibsita jechoota lamaan sadan tokkoon ibsi yoon siin jedhe?
badhaasichi ogummaaf uf kennuu, ogummaaf hojjechuu, uummataaf hojjechuu, cimuu gara fuulduratti immoo daran hojjetuu akka dandeenyu wanni hojjetame ija uummataa jalaa akka hin dhokanne kan agarsiisu. Anis akka nama dhuunfaatti ogummaa kanaaf daran akka uf kennu kan na taasisu jedheetiin yaada. Maayee waa'ee kee xiqqoo isheessitu nutti himtee. Godina Arsii aanaa Sakoo ganda Diimaa Sakoo jedhamuttiin dhaladhee ani gaazexeessaa tahee gaazexeessummaan akkas hojjedhee sadarkaa biyyatti Itoophiyaatti akkasitti beekamtii ni argadha kan jedhu abjuun qabu. Garuu ogummaa kana erga yuunivarsiitii Finfinnee seenee kiiloo 6tti baradheen booda jaalalli gaazexeessummaa achiin booda OBN'tti erga seenee hojjetu eegalee fedhiin isaana keessatti horamaa dhufee garuu sadarkaa kanatti badhaasan ittiin argadhee guyyaa tokkos yaadeen beeku. Gaazexeessummaan ogummaa dhugamatti uf kennaniif hojjetanii fi waa ittiin bu'aa fidan maallaqatti ka jijjiiran osoo hin taane uummataaf hojjetanii darbuun hin danda'ama. Ani abjuun yeroo baay'ee Anwar Jamaal gaazexeessan jedhamu jira ture akka jedhamu nin barbaada nin dubbadhas nama baay'eettis kanan himaa. Lafa kanarra yoo jiraatu akka namatti jiraachuu hin qabu. Nama jiraatee darbee Oromoo naaf hojjetee beeku wayii ta'uu qaba ka jedhu akka abjuutti akka mul'atattis yeroo baay'ee nin dubbadha. Tuni ammas ni hafa milkeessuudha. Haa ta'u gaazexeessummaa keessatti dhugaa yoo hojjette badhaasaaf osoo hin taane uf kennuu jiraachuu nama sodaaf osoo hin taane uf sodaattee keessa keetitti dhageettee ogummaa itti hojjetuu qabdu. Wanni yaadadhu yeroo ijoollummaa abbaan koo nama miidiyaa jaalatu baay'ee reediyoo galgala gaafa inni dhageeffatu mana keessatti dubbachuun si rakkisa. Namni tokko akka jala dubbatu hin barbaadu. Baay'ee oduuwwan reediyoo biyya keessas biyya alas hedduu dhageeffata. Isa yaadadha amma deebi'ee gaafsan wanni isa keessa ture suni na caalayyuu isatu gaazexeessaa ta'uu qaba jedheetiin yaada. Nama miidiyaati baay'ee hordofaa ijoollee isaanii waan san dhagahaatiin guddadhee. Gaazexeessummaa baradhee ani osoo miidiyaatti makamin durallee namoota birootiin natti dubbata natti ibsu nama kana televezyiinii irratti ilaaluu barbaada ilma kiyya kana jedhee namoota biroo fa'aan yeroo inni itti himee natti himaniin ni yaadadha. Tole hojiiwwan kee dhiyeenya kana hojjechaa turteetu badhaasa kanaaf si geessise jedhee yaada. Aangawoota mootummaa badii hanqina qabaniif gaafatamaa gochuudhaa fi sagantaa caayaa jedhamuudhaan qophaa'u tokkotu beekamtii guddaas tarii immoo badhaasa kanaafis galtee guddaasii ta'e jedhee yaada. Hojiin sun hagam ulfaataa ture qormaata hojii sana keessatti dabarsite meenatti? Sagantaa akkasii niin hojjedhee yaada siin beekani waa guddoo irraa baranne qophii irratti wantoonni nu mudataa turan hooggansi faanti hafuun ni jira sirra hafuun dibisi beellamanii istiidiyoo yeroo baay'ee teessoo duwwaa yeroo itti argisiifne jira yeroo tokko lamaan tokko yaaddoo nageenya namoonni baay'een naa kaasu hangaruu guyyaa tokkos yaaddoon nageenyaa natti dhagahamee hin beeku. Bakka fedhee iftoominaan nin deema kararras yoo barbaadeen hin deema namoonni baay'een naaf yaaddahu hangaruu guyyaa tokkos qulqullummaan hojjannaa. Harkis nu qulqulluudha, keessis nu qulqulluudha, ogummaa bu'uura godhadhee hojjedha waan ta'eef namoonni na wajji hojjetanis guyyaa tokkos namni badii itti hojjennes hin jiru waan ta'eef badii nurra ga'annee yaadofnee hin beeknu qulqullummaan deemna. Yaadni biraan ka'u sagantaan isin hojjettan ati hojjettu ittiinis beekamtii guddoo horatte kuni mootummaa wajjiniin hidhata qaba. Mootummaan namoota hooggansa aangoorraa kaasuu barbaadu karaa keessaniin sagantaan akka irratti hojjetamu godhee aangoorraa isaan kaasuu dhaafitti fayyadama waan jedhu jira. Waa'ee kana gabaabatti wanti jettu jira. An kanarratti wanni baay'ee jedhu hin jiru. Nuti imaammata gulaallii dhaabbata keenyaa bu'uura godhannee akka gaazexeessatti hojjenna malee wanni nuti fayyadamamee nama miidhuun mootummalleen ergama akkasii nuu kenne hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Kana taansuudhaan immoo odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa waa'ee lakoo Zalaalam Taaddasaatu na cinaa jira. Zalaalam maaltu jira? Tole hirphaa oduu jijjiirraa taphattoota yeroo ganna kanaa xumuramuuf jedha guyyaa booriitii kan xumuramu kana wal qabatee taphattoota hedduu mallatteessaa jiru kilaboonni pirimeer liigii ingilizis baasiinsaa garuu isa durii hojii wal bira qabamee waggaa laaluun baay'ee xiqqaa ta'ee mul'atee jira. Victor Osimhen
taphatan Naapoolii gara Cheelsii imaluu danda'a kan jedhu jira waliigaltee waggaa 4tiin akkasumas kilaba Alaalee jedhamus taphataa kana barbaadaa jira. Jeedeen Saanchoon gara Juventus yookaan Cheelsii imaluunsaa waan hin hafne jedhamaa jira. Gara odeeffannoowwan guddaa galgala kana bahan immoo ramaddii taphoota Champions League Awurooppaa fi Awurooppaa Liigiiti. Foormaatiin isaa yookaan haalli taphaa isa kanaan dura baramirraati addadha. Garee gareetiin qofa kan qoodaman miti. Kilaboota 36 wal morkata. 36 keessaatii tokko haga 8 kan ba'an kallattumaan gara 16tti waggaa darban 9 haga 24 kan jiran immoo taphaa mo'atanii darbuu taasisanii 8 isaan keessaatii gara 16tti makamu jechuudha. Isaan hafan 24 booda kan jiran ni kufu jechuudha. Haala kanaatiin kilaboonni Ingilizii keessaa Arsenaal haa ilaallu. Kilaboota kanfaa wajjiniitiin taphata kan jedhu Arsenaal PSG wajjin akkasumas kilaba Xaaliyaanaa Inter Milan, Shakhtar Donetsk, Atalanta, Dynamo Zagreb, Sporting Lisbon, Monaco fi Girona wajjiniitiin kan morkatu ta'a. Liverpool immoo Real Madrid, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, AC Milan, Lille, PSV Eindhoven akkasumas kilaba Xaaliyaanii biraa Bologna fi Girona wajjiniitiin kan morkatan ta'a. Manchester Cityin kilaboota jajjaboo kan akka Inter Milan, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting Lisbon, Sparta Praha fi Slovan Bratislava kilaboota jedhaman wajjiniitiin morkatu jechuudha. Akkasumas ramaddii Awurooppaa Liigii baheetiin Aston Villaan ni morkata bara kana. Aston Villaan bara kana kilaboota wajjiniitiin morkatu keessaatii tokko. Aston Villaan Champions League keessadha kan jiru. Bayern Munich wajjiniitiin taphata. RB Leipzig, Juventus, Club Brugge akkasumas Celtic fi Young Boys wajjiniitiin kan taphatu ta'a jechuudha. Bologna fi Monaconis kilaboota inni waliin morkatu